Yaa saba Oromoo isaan biyya namaa jiruun akkam jetti meenuuf himaa amma inni kun yaadaa biyya isaatii ba'e inni biyya jiruus akka hin taane ta'e dhiigni ilmaan Oromoo lafa dhangala'ee sababa abiyyi mataa mataa dhahe. Antakkaan siif himaa dhagaye abiyyi waliin hin jiraannu tuni teenya biyyi harretti yaabbadhu gali gondaritti sani tante biyyi. Rasaasa mul'iftee bitamtu wajjin feesbuuk har'a baasu nuti haqa ayyaana waa tokkollee hin beeknu akka kan kee kana kijiba hasaasu. Dhugumaan siif himaa akka kun siin baasu uummata hiite san amma hidhaa baasu ganaa sitti dhufa guyyaan si albaasu. Ana kan na dhibee birri shanii jecha inni isa faarsu abiyyi Mahammad jedhanii moggaasu maqaa Mahammadii lafatti balleessu yoo dhugaa dubbanne Mahammadii miti abbaan isaa bara. Maqaa isaa feenan anatu si himaa dhaggeeffadhu har'a abiyoot kaasa'ee bada abbaa garaa musliimaan of faarsu sursiin baasu karaa. Anattiin dhaadatiin bada abbaa garaa gaafa walagarroo saduun gadiin baati andu'an sodaadhu yaa bada albaati lubbuu rabbii kenne harka isaatiin baati. Gaafinsi gaafadhaa namarraa kaasee imimmaan miskiinaa sun eessan si baasee isa kaan dhugee kaan warra obaasee ofii daka bulaniitii gubbaa baasee uummanni Oromoo baasa sitti baasa. Jiruu bara kanaa akkatti jiraatu hundinuu wallaalee kaanis mana gubee kaan qabeenya saame. Kaan maallaqaan bitee as ofitti waame nafxenyaadhaa jee uummanni gowwoome.